Maria dubbateemi. Kunoo isinis nu bira jaarraan arganis adde Mariyaanis akka nagaa isin gaafattu asumaanuu kabajaa isin qabnu agarsiisuu barbaanna. Qeeroo jirtu? Jirra. Ilmaan afran qalloo jirtu? Jirra. Ilmaan umbannaa jirtu? Jirra. Ambaga jiraataniiti yeedduun guddisu. Namaanan jaaladhu kaniin dubbachuu hin dandeenye kaniin akka keessan daran jaaladhu. Kagisee keessaan hudhamne alaana fuuratti baafannu. Akkasuma waliin turreemi? Ogguu ol fuunee dubbachuu dadhabne keessumaan hafuuratti baafachaa turreemi? Arraa hafuura keessaa sanbaga rabbii waliin nu fide. Kanaaf baga guyyaa har'aatiin nu ga'ee baga obboleessa keenya jaalatamaallee waliin nu ga'ee awwaaniin juwaariin haasoo warra waaniin hin dandeenyeef isumaafiin kallattiin dabarsa. Aye, dubbadhu? Kai nama shan dubbadhan ga'u? Warra gabaadhaan dubbisa. Akkam jirta warri duuba? Duubaan nu eegu jirtaniimi? Nagaumaami? Waanuma gaggabaabaan dubbachuu barbaada. Ka duraa magaalaa nagayaa, magaalaa qaroominaa, magaalaa madda jaalalaaf tokkummaa baha biyya teenya kataate. Hani yeroo dheeraa dhaqee gaafaan boode adaree biyyoo dhaqeetiin marringaa jaartiitiin yaabitaan jaa ture gaafa dardaraa. Akkasumas warri baadiyyaa jirtanii eegaan dulloomees taatu baga rabbi nagaan na fidee baga wal agarreen isiniin jaa. Kerro wajai. Malni mufattani. Mufachuu ebeetani mufachiisuu malee. Baga qabsoo itan Disembar kibriita qabsoo qofa osoo hin ta'in warra beenzila irra rabe akkasimi. Kerroon hundannee warri Haramaayaa warri qobboo kaciis boombii bishaan itti naqe. Baga wal agarree ummanni magaalaa Harar, ummanni naannoo Hararii, ummanni Harargee bahaa ummatan keessa guddate ta'uu qofa osoo hin ta'in ummatan tempereechara biyya kanaa ittiin lakkaa turedha biyya daalaa taa'e. Ummanni kun isin jechuun ummanni kun ummanni naannoo kanaa ka Oromoo, ka Hararii, ka Amaaraa, ka Guraagee sabaaf sablammoonni ka Somaalee hundi galata guddaa qabdan qabsoo tanarraa waan takka. Kunis magaalota shirriitti tatamee saboota keenya walitti buusuudhaaf itti yaadamee mallayni guddaan itti bahee irratti dalagamee shirri tokko ittiin galmaa'in ittiin mirkaayyoo taate magaalaa Hararii niin kijibe niin sobe gaafa abdiilee maraataan nama keenya fitee reeffa makiinaan fe'ee namni namaaf galatan galchine rabbiif illee galatan galchu magaalaan tun galata nurraa qabdi maaliif beeytanii gaafa sinitti nimneensi'a eegaa wadaayin nama fitan booda jijjigan nama fitanii makiinaa galbaacii reeffa nama 41 fidanii asii gannaqa akka namni ka'ee wal qaqqalu wal fixuuf ummanni keenya Harar ummanni naannoo Harar reeffa san fuudhee osoo ummanni argin kabajaadhaan awwaale takka namni akka wal hin fenne godhe galata guddaan nurraa qabdan michoota akka wareegame gaafa san yoo beeytan hin dagadhu beekaa yoo dubbadhe madaan nutti kakaafiinusa malee lammataa gaafa namni keenya dhibbaatamaan naannoo Somaaleerraa abdiileen buqqaasee haree bulchiinsi naannoo Hararii ummanni naannoo kana nama kumaatamaan buqqa'ee dhufe san hammarree isaa bikka adda addatti ifitti qabee namni kumni dhibbi sun dhufe namni tokko dhukkubaan keessaan duune jechuudha. Naannoon tun galata nurraa qabdi. Kanaafuu maqaa uummata Oromoo godinoota hedduutiin maqaa
qeerroo jiraniif kan wareegamaniitiin ummata magaalaa kanaa ummata Hararii akkasumas mootummaa Harariitiin galata guddaa nurraa qabdanii waa hedduu sirraa baranne isin abdanne itti seenne baga abdii teenya nu jalaan balleessiniin jaan. Ammallee naannuma qeerroo bakkaarra jirrutti waggaa shanaffaa OMN kabajaa jirraami. Dhaadannee way sarbanne niin dhufan jenne bukkee irraa kaafnee dhufneemi. Waggaa shanaffaa OMN qofaa miti bararra waggaa tokkoffaa maaliiti? Waggaa tokkoffaa warra likkii nu galchuu qophaa'e likkiitti galchinee mana keessaa baafnee itti galle. Hiree kanaan isin qeerroof ummata kan injifannoo kan argamsiise hoggansa Dr. Abiyyi fi Lammaa Magarsaa qabsoo cimaa keessaa godhuudhaan masaraa mootummaa shirri sabaaf sablammootaatti itti xaxamaa ture san faayidaa ummatootaatiif akka oolu harka micciiranii caccabsanii irraa fudhataniin baga waggaa tokkoffaa keessan jechuu ni barbaada. Injifannoon tun ta'uu ODP qofa miti. Injifannoon tun ta'uu qeerroo qofa miti. Injifannoon tun dhagaa nuti hundi dhiibnee bakkaan geenye waan ta'eef gammachuun ODP injifannoon ODP injifannoo uummata keenyaati. Ni kijibe. Kanaafuu warri dhaaba kana keessa jirtanis baga uummanni Oromootii fi Rabbis isin cimsee isin cinaa dhaabbatee bakka har'a geessan gamaa gamanaa ergamuu fi huccamuu jalaa baatanii biyya bulchuun isin ga'ee jaan. Kanaan garuu amaanaa haaromsuun barbaada. Dhaabni har'a biyya bulchaa jiru kun amaanaa itti kennine akkasii miti. Amaanaan itti kenname qabsoota gara fuulduraa akka ceesisuuf amaanaa dhaabni kamiyyuu takka hin argatin hiree dhaabni takkiyyuu hin argatin waan ta'eef waggaa tokkoffaa kana keessatti dalagaa gurguddoo saba kan boonse Itoophiyaa keessatti bilisummaa fide gaanfa Afrikaatitti qabbanni nagayaa fide dalaganii jiran tun galata isaaniiti isiniin boonnee nu boonsitanii jiran. Ammoo taa dabarte gundoo taaftee guddoo jettanii miti. Amanni dabre kun baranoo ni beeytani. Hoggaree bol fuudhan san. Amma baranoon dabarte bultiin of deemti. Bultiin cikki qabdi jechuu. Kanaaf warri mootummaa keessa jirtan dubbiin cimtuun amma dhufuu deemti. Biyya tana bulchuun amma. Biyya tana guddisuun amma. Biyya tana nagaa itti golchuun amma. Ummata keenyaaf waadaa misoomaa, waadaa bilisummaa fi dimokiraasii, waadaa nagaa galfame san bakkaan ga'uudhaaf adeemsa kaleessaatiin bakka ga'uun hin danda'amu. Kanaaf dhaabni kun ummata amaanaa itti kenne kana sirriitti ijaaree ummata kana amanee ummata kanaaf ammoo amanamaa ta'ee hattoota of keessaa yaasee sabboontota ol baasee biyya tana akka bakkaan ga'uun adaraa itti dhaamuu barbaada. Bakka tana kageenyen waliin ijeetiin jira. Gara fuulduraa ce'uufillee kophaatti hin dandeenye. Gara fuulduratti amaanaa tana bakkaan ga'u mootummaan kophaatti hin danda'u. Yoo isin bira dhaabbattan malee isin akka ummataatitti na dhageessaniimi. Hoggansi waaniin dur jedhu yaadadha. Hanga ummanni keenya tokkummaa qabaatetti, hanga ummanni keenya jaalala qabaatetti, hanga ummanni keenya wal dhagayetti hoggansi keenya yeroo hundaa'u onnee guutuudhaan gara fuulduraa deema. Isin gaasa hoggansa qabsoo kanaati jechuudha. Kanaaf isin jidduu tokkummaan jiraachuun hedduu barbaachisaadha. Keessattuu sabaaf sablammoota nu jidduu waliin jirru wajjin nagayaaf jaalalaan jiraachuun barbaachisaadha. Harar bar magaalaa nagaa kajaamte faaruuf hin seenaa. Abbootiin teenya warri murtii guutootii fi amiironni Harar hariiroo addunyaan ajaa'ibsiifatte ka waliin qaban ka waggaa kumaa ol nagaa qofa osoo hin ta'in raamboolas ture ni beektaniimi.
addunyaarra namni hundi kaas dhufaa tureef hawaasni lamaan kun hoggansiisa hawaasa qofa miti. Hoggansiisa waliin jireenyi barbaachisaa ta'uu qofa osoo hin taane waliin jiraachuun yoo hin jiraanne waliin dhabamuun waan dhuftuuf walii galanii magaalaa tana waliin jaaranii naannawa kana waliin guddisanii as ga'an jechuudha. Kanaaf hattuu gara hundaa deemtu ka ummata keenya adda babaasuudhaan deemtu abadan jee jira pirezidaantiin anaan kanaas irratti hin deebi'a. Abbaa fedhe haa ta'u ummata keenya Harariitiif ka Oromoo kana adda babaasuudhaaf ka deemu sun sheeyxana beeka. Sheeyxana ammoo ofirraa toobatanii ofirraa ari'an. Kana cimtanii itti yaaduu qabdan. Saboota biraa nu keessa jiranis kabajuudhaan yeroo ammatti akkuma agartan bifa adda addaatiin olola gurguddaa oofuudhaan maqaa Oromoo tureessuuf maqaa bulchiinsa kana maqaa hooggansaa tureessuuf yaalamaa jira. Ololli uumaan hin godhu hanga lafarratti uumaan mul'anne. Kanaaf rabbii jaa wareegamtoota jaati saba isin jidduu jiru sabni kun hiitituun tasaan nuti saba tokko irratti illee hin qabsoofne. Harar tan hundaan Harargeen tan hundaan Oromiyaanis tan hundaan Itoophiyaanis tan hundaan walqixxummaadha gaafanne malee saba tokkollee akka hin tuyne saba inumaa jaalala amma duraa daran dachaa daballee hin qabuudha qabne jechuudha. Warra shirayaan warra hamanuyyaa warra nu jeequu barbaadu ifin qabuudhaan jajjabeessuudhaan akkuma amma duraatiin fakkeenya akka taatan abdii guddaan qaba. Malee isa humnaan OMN banattan jedhanii akkasiisa dirreen waan qotaa bootanii banattanii warra abbaa humnaati maaliin jaaree humna isinii haa dabalu OMN as jiru sagan keessattuu hariiroo hawaasa lamaanii irratti fuulleffachuudhaan haala diinagdee aadaa siyaasaa naannoo kanaa irratti kan fuulleffatu hoggaa ta'u afaan Oromoo afaan Harariitii fi akkasumas afaan Somaaleetiin akka dalagu yaaliin goona san immoo yeroo gabaabaa keessatti goona waadaa seennee jirra jechuuf pirezidaantiidha. Kerro dhagaa waa hunda ni dandeenya bekkaan geenya. Bekkaan ga'uudhaaf garuu wal dhaga'uun wal dura dhaabbachuun walii eemaramuun hedduu barbaachisaadha. Akkuma kaleessa wajjin ulaa cufannee karaa cufnee diina biyyaa baafne har'ammoo wanni guddaan naga eegu namni keenya akka wal dhaga'u gochuudha. Rakkoolee gama diinagdeetiin jiran furuu irratti hedduu dalageeyna. Amma waa'ee nagaa irratti waan hoosa'ineef waan godhu tokkoon godhuu barbaada. Nagaa na dhageessanii na dhageessanii kan isin dhaga'u na dhageessanii fakkaatan isin jedhu abbaa fedhallee gammachiisuu fi miti mootummaallee muka itti jirra yeroo kan ni beeytanii ammatti ce'umsi kun akka bakka ga'u gara mootummaatiin walitti dalagamu jira gara ummataatiin walitti dalagamu jira. Keessattuu haalli nageenya naannoo kanaa waan na yaachisuuf haalli nageenya naannoo kanaa humna qeerrootiin poolisii Oromiyaatiin poolisii federaalaatiin eegama akkasiimi. Qaamni afran kun waliin dalaguun barbaachisaa moo barbaachisaa miti? Barbaachisaa mi? Kanaafuu bakka bu'oota qeerroo kan poolisii Oromiyaa kan poolisii Harariitii fi warra federaalaa as dhufanii isin duratti akka haadii isinii gala waliin dalaguudhaaf akka haadii isinii galan gaafadha. Gabara nuu goottaa. harka shab godhan afirtan